namoonni dhuunfaa jeequmsa naannoo Amaaraatti kaafameen himataman sadii mirga wabiitiin gadhiifamuu abukaattoon himatamtoota kanneenii obbo Salamoon Gazzaanyii guyyaarraa dubbate. Oromoonni Booranaa fi Karrayyuu sirna jalaa fi buttaa cidhaa bifa garaagaraatiin kabajuu irratti argamu. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa torbaffaa dhufaa jirtuuf leenjistoota olaanoo fi qindeessitoota naannootiif leenjii kennee jiraachuu beeksise. Lama guyyaa kaleessaa irratti obbo Taayyee Danda'a harka isaanii kaatenaa yookaan cancalaan hidhamanii gara dhaddachaatiitti seenanii jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Guyyaan irraa Amajjii 2 barri 2026 kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya har'aatii amma galila oduu isinitti. Mootummaa naannoo Amaaraatii fi federaalaa humnaan kuffisuuf yaalan ja'amanii himataman namoonni dhuunfaa sadii mirga wabiitiin galakkifamuu isaanii abukaattoonni himatamtoota kanneen obbo Salamoon Gazzaanyii guyyaa irraa himee jiraachuun gabaafame. Himatamtoonni tokkoon isaanii wabii qarshii 200,000 kan ba'an hoggaa ta'u hogganaan olaanaa EDPF fi miseensi paarlaamaa duraanii obbo Abdurrahman Ahmadiin kan dabalu ta'u abukaattoon kun himeeti jira. Abbaan alangaa federaalaa duraanii obbo Abdurrahman Ahmadiin dabalatee shakkamtoonni 23 irratti himanni waxabajjii bara 2016 kan baname hoggaa ta'u himatamtoonni kunneen hidhaa waggaa 2 fi ji'a 3 hin guunne keessatti himannaa shororkeessummaa isaanii manni murtii olaanaa federaalaa irratti falmaa turuun ni yaadatama. Manni murtii farra shororkeessummaa fi dhimma heera mootummaa dhimmicha ilaalaa kan ture hoggaa ta'u abbaan alangaa dhimmichi dhuma onkololeessa keessa akka fooyya'u ajaja jechuun abukaattoonni himatamtoota obbo Salamoon himuudhaan Itoophiyaa Insider gabaasetti jira. Galmeen fooyya'ee kun erga dhiyaateen booda walakkeessa baatii sadaffaa keessa himatamaa fi himatamtoota jidduutti dhaddachi mirga wabii akka gaggeeffamu abukaattoon kun ibsatee jira. Falmii mirgaa fi bitaa kan dhageeffate manni murtii olaanaa federaalaa itti dabaluudhaan seerri farra shororkeessummaa abbaa alangaa dhimmoota fooyya'aa kana keessatti caqasee mirga wabii akka hin dhorkine maamiltoonni sadeenuu dhimma isaanii alaa akka hordofan mirga wabiitii kennuufiin gabaafame. Himatamtoonni kunneen mirga wabii qarshii 200,000 manni murtii kan irra kaayee hoggaa ta'u erga kafalaniin booda guyyaa san mana hidhaa Qilintoo keessaa bahuu isaanii obbo Salamoon himeeti jira. Haa ta'uti malee ammoo himatamtoonni kunneen miseensa poolisii federaalaa kan karra eeguun erga qabamaniin booda yeroo ammaan tana eessa akka geeffamu wanti jiru kan hin beekamne ta'uu ibsatee jira. Oromoonni Booranaa fi Karrayyuu sirna jalaa fi buttaa cidhaa bifa garaagaraatiin kabajuu irratti argamu. Naannoo Oromiyaa godina Booranaatti Meelbaatti jilli dhibaayyuu gaggeeffamee jira. Godina Booranaa aanaa Miyyooletti dhibaayyuun tuulaa Meelbaa bifa hawwataa fi bareedaa ta'een gaggeeffamaa jira. Kominikeeshiniin godinichaa gabaasaa kan jiru yoo ta'u dhibaayyuun sirna eebbaa fi kadhannaa Oromoo waaqa isaa ittiin waaqeffatu irratti hawaasni aanichaa iddoo garaagaraa irraa walitti bahan tuula Meelbaa eelee dhayii eelee noonnicha eelee aruusicha eelee dubbanaa fi eelee torbana goodaatitti dhibaafachaa oolanii jiru. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaa aadde Alamituu Qampee fi itti gaafatamaa waajjira dhimmoota gurmaa'insa uummataa aadde Lookoo Biduu aadaan dhalootatti darbuu armaan bahee kana jabeeffachuu fi ittisuu akka itti fufsiisuu qaban kan himan yoo ta'u aadaa bareedaa kana akka addunyaatti beeksifachuun akkasumallee ardaawwan jilaa kunuunfachuu akka qabamu dhaamsa dabarsanii jiru. Oduma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo Karrayyuu cidha buttaa qalmaa marsaa 75ffaa sirnoota garaagaraatiin kabajuu kan eegale yoo ta'u sirni kunis bifa addaatiin dilbata dhufu ni kabajamaa jedhamee eegamaa jira. Aadaa fi duudhaa isaa ganamaa kunuunfatee kanarraan ga'e Oromoonni Karrayyuu bu'aa bahiiwwan jireenyaa roga aadaa fi afaan dhiibbaawwan irra gahee hundaa dandamachuu as ga'uun isaa kan beekamu yoo ta'u sirna buttaa qalmaa marsaa 75ffaa iddoo Ardaaleeditti dilbata dhufu goolabbii isaa ni raawwatu. Oromoonni Booranaa fi Karrayyuu sirna jalaa fi buttaa cidhaa bifa garaagaraatiin kabajuu irratti argamu. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa irraa filannoo marsaa torbaffaa dhufaa jirtuuf leenjistoota olaanoo fi qindeessitoota naannoo jiran hundaaf leenjii kennaa jiraachuu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa leenjistoota olaanoo fi qindeessitoota naannoo filannoo waliigalaa torbaffaa irratti hirmaatanii fi qajeelfama hojii irratti leenjii kennuu beeksise. Dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Meelaat Warqee Haayiluu leenjii guyyoota 2 muddee 21 hanga muddee 22 bara 2018 kenname irratti haasawaa baniinsaa taasifteen hojiiwwan ijoon boordii filannoo dura raawwachaa jiru ibsuudhaan leenjiin kun hojiiwwan filannoo duraa ijoo keessaa tokko ta'uu ibsitee jirti. Milkaa'ina leenjichaa kana madaaluun odeeffannoo gara caasaa gadiitti gadi bu'een hojiirra oolchitoota bira gahu karaa iftoominaa fi hunda galeessa ta'een akka ta'us beeksifte. Hirmaattonni leenjichaa leenjiftoota olaanoo filannoo waliigalaa jaaffaa fi filannoo booda gaggeeffame irratti raawwii quubsaa agarsiisan akkasumas ogeeyyii waajjiraalee damee boordichaa adda addaa irraa baafaman ta'uu isaanii beeksifte. Leenjichi yaadrimee fi qajeeltowwan filannoo gama bulchiinsa filannoo Itoophiyaa
gurmaa'insaa fi aangoo waajjiraalee naannoo filannoo adeemsa qaacarrii fi qaacarrii hojjettoota buufata filannoo akkasumallee galmee filattoota waliigalaa sirna komii fi furmaata kennuu akkasumas adeemsa sagalee kennuu irraa kaasee hanga bu'aa labsuutti adeemsifamaa ture hunda kan hammate ta'uu hubachiifte. Leenjichi guyyoota itti aanan keessatti wirtuuwwan adda addaa 22 keessatti akka itti fufu beeksisuudhaan itti gaafatamaan kutaa leenjii boordii filannoo obbo Mallas Kibrat xumura leenjichaa irratti haasawaa taasiseen leenjiin gara caasaa gadiitti yeroo dabarsan qajeelfamaa fi odeeffannoo bu'uura heera mootummaatii fi labsii boordichaatiin wal simsiisuu cimsanii hordofuu akka qaban yaadachiisee jira. Lama guyyaa kaleessaa irratti obbo Taayyee Danda'a harka isaanii kaatenaa yookaan cancalaan hidhamanii gara dhaddachaatti seenanii jiru. Gara dhaddachaatti yeroo seenanitti harki isaanii cancala yookaan kaatenaadhaan hidhame uffata halluu diimaa dugdarraan barreeffama sirreeffamaa federaalaa jedhu irratti barraa'ee jiraachuu odeeffannoolee maddeen keessaa kan agarsiisan yoo ta'u obbo Taayyee Danda'a gara dhaddachaa seenuu isaanii dura poolisii mana sirreessaa kaatenaa harka isaanii irraa hiikuuf gaafatus hayyamamaa akka hin taane himamee jira. Gara dhaddachaa erga seenanii booda komii isaanii kan dhiyeeffatan obbo Taayyeen poolisii mana sirreessaa mana murtii erga gahanii booda sirraa hiikaa jechuun isaanii dhaddachi ilaaluu qaba jechuun diduu isaanii himanii jiru. Kan yeroo ammaa malee waggaa 1.8 kaatenaadhaan hidhamee akka hin beekne kan dubbatan aangawaan duraanii gocha irratti raawwatame seeraan ala ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Abukaatoon isaanii Abarraa Nugusuu gama isaaniitiin obbo Taayyee Danda'a irratti wanta raawwatame fokkataadha jechuudhaan komatanii jiru. Manni murtichaa gama isaatiin obbo Taayyee Danda'a gara dhaddachaa erga seenanii booda kaatenaa harkarraa akka hiikamu ajajee jira. Alerjikii kan qaban ta'uu isaanii himuun kaatenaa harka isaaniirraa akka hin kaawwanne iyyata mana murtii iyyatanis fudhatama dhabuu isaatiin kaatenaadhaan mana hidhaa keessa turuu isaanii himanii jiru. Gama biraatiin yakka meeshaalee waraanaa seeraan alaa qabatanii argamu hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 irratti murtaa'e mana sirreessaa Qiliinxootti gara mana amala sirreessaa Abbaa Saamu'eel jedhamuun beekamutti erga darbamanii booda sarbamni mirga namummaa irratti raawwatamus obbo Taayyee Danda'a mana murtichaatiif kaasanii jiru. Manni murtichaa gama isaatiin himatamaa komii isaanii barreeffamaan akka dhiyeeffatan kan ajaje yoo ta'u gama biraatiin obbo Taayyee Danda'a himataawwan haaraa 3 ji'a tokkoon irratti banamu mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii didataa ilaalamaa jiraachuu isaa gabaasuun kennan kan yaadatamudha. Manni murtichaa dhimma himataawwan haaraa kanneen wal qabatee dhaddachaa kaleessaa irratti jala murtii kan kenneeru yoo ta'u manni murtichaa himataawwan haaraa 3 abbaa alangaa ji'a tokkoon dura obbo Taayyee Danda'a banee fi mormii himata dhiyaate qoratee guyyaa kaleessaa beellama tureen kana malees gaafii mirgaa wabii himatamaan dhiyeeffatan irratti jala murtii laachuuf ture. Haaluma kanaan manni murtichaa gaafii mirgaa wabii dhiyaate kufaa kan taasise yommuu ta'u himataawwan 3 keessaa inni tokko akka fooyya'u murteessee jira. Kunis himata tokkoffaa seeraa yakkaa bara 1996 bahee keewwata 257 ilaalchisuun dhiyaate yommuu ta'u keewwanni kun yakkoota keewwata biroo keessatti eeraman kan wabeeffatu ta'uu isaa abbaan alangaa himata kana akka fooyya'u jala murtii kennee jira. Manni murtichaa galmee kana ilaaluuf akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 13 bara 2018 tti beellama kan kenne yoo ta'u beellama guyyaa kaleessaa irratti obbo Taayyee Danda'a harka isaanii kaatenaa yookaan cancalaan hidhamanii gara dhaddachaatti seenanii jiru.